Sadeenuu kaati jaalattu. Tokkoon sirri jaaladha. Lameen sana akkanumatti if eeggannoodhaaf iskoorta akka gartee jaalatti. Ka jaalattu sana immoo iskoortaadha sadeen kan lamaan kan. Lameen iskoortaadha. Akkasittiin bakka sadiifan qaba duraan rabbi ramataa godhu amma garuu tokkoon qaba. Anaa wajjin afur jechuudha. Lama si hojii. Ana ka eeggattuun immoo hayyamee bakka tanarratti gaafii sitti dabalu ana ka eeggattuun immoo dubee iskoortaadha. والله لا يعتقد كجبون أبا فدنا الرافع أبا فدت أكاس قبات عمله والله كجبون كجبون يو على ثمن عم بياخد يا ما شاء الله تبارك الله jalqaba yani jireenya duniyaa kanarra jiraachuu kee maaltu si gammachiisa jalqaba الدنيا رجعت مو jiraachumaaf waa'ee maaltu si gammachiisa ما جيت وقافي سريسيجا fakkeenyaaf lafa duniyaa kanarra jiraachuu kee atummaan jiraachuun kee kuullee Yusuf jiraachuun kee maaltu si gammachiisa hedduu takka ما جيت سريس قافي سريسنا قافي تنا كذي akka hayyee jiraachuudha fakkeenyaaf namni tokko duniyaa kanarra oggoo jiru jiraachuu kiyyatti amma fakkeenyaaf takkaan ummaatii keessatti tola ooluun hedduu irraa na gammachiisa jireenyarraa takka ammoo karoora kaayyoo kiyya nama jabaa ta'uutu hedduu na gammachiisa itti amanamummaa na gammachiisa. جمد دنان جها Eegaa jiraachuudhaaf ati jireenya kanarra jiraachuudhaaf wanni hedduu si gammachiisu jechuun kiyya ما جيت ولا فكني الدنيا ترى جراتي واني قوتك تقص ما شفت جراتي hayyee gootee amma fakkeenyaaf wanni waan goote waan goote takka amma fakkeenyaaf waan goote takka amma dur waan akka sanaatiin godhee itti gammaddeetta waan goote osoo hin taane wahuma si gammachiisa ati an jiraatteetuma waan takka waan inni hin godhe je godhuu kiyyarratti itti gammadaa an jiraachuun kiyya takka faarratti yoo ta'e hedduu akkas fakkeenyaaf. وان قلت تجمدوا هذا في باقي تجاجلوا هذا في باقي رفع جمدوا ترى نجمد جيس وانتك الدنيا نرى وانتك ندركم ويسام ملك وان كان وان ونما قدي سفيت كان أقول مقيس هذا ونما نجمد جيس كنا يا يونا أقول متلي ونما أقول اللي كان على وننجم نجمد جيس نجرو Masha Allah. Hayyee. Gaafiin lammeessaa gaafiin tiyyatan lammeessaa kan itti ofu gaafii jajjabduu isumaan si fidate amma garaa bulchuu na gootare. Gaafiin tiyyatan lammeessaa mee ati dhiira eessatti heerumuu barbaadda kullee dhuguma sanitti dhiira biyya tamiitti heerumuu barbaadda. Fakkeenyaaf namni Oromomaa garuu nama biyya tam jiraatu jireenyaaf biyya tam jiraatutti heerumuu barbaadda akka yaada keetitti. biyyaa midhaan dhiira garteen hawwattu dhiira na boojitu barbaada malee dhiiraan biyyatti murteessu fakkeenyaaf dhugatichi deemu dhugaan gaafa jirtamu dhugaame way fandaadha. Laa dhugatti dhugaa. Yoo fandaa ta'uu baattee dhugaa taateen dhiira na qubsitu fakkeenyaaf dhiira qalbiin xiyyaarra ganaa dhaabbattuuf dhiiran jaaladhu qofa filadha malee biyyaa midhaan biyyi tanaa murteessaa miti. Dhiiran hin jaalanne Ameerikaa fi Kanaadaa ta'eef hin jaaladhu dhiiran jaaladhu fadha biyya fadaa jiraatu dhiiran jaaladhu dhiiran jaalatu. Bakka fadaa jira. Bakka fadaa ta'u dhiiran jaalalaa murteessaa. Okay. Bareedaadha. Dhugatti bar namni gari namni tokko tokko ammoo inni gaafa kanas gaafadheef namni tokko tokko dhuguma sanitti kuulleen silaa nabiyyoota nama biyya biraa biyya guddattee hafaa keessa jirutti heerumuu barbaaddi waan jedhu waan akkasiitiin nama keessatti uumama dhiira nama keenya hedduu keessatti yoo barbaachisaa ta'e asumaanuu gurra sin cala warra jala jirtanaa. Warri biyya biratti barbaaleessa malee keenyaatti immoo baasan malee barsa gara xaragaa hoteela keessa faasiree afanii
dalagaan isaanii dooraalaan kafalamaa fi dooraalaan kafalan wanni warra biyya faranjii amma namni maanaa isaan beekna akkasi jaalachuu danda'a hawwuu fi danda'a gaggabuu fi danda'a hawwanni sirri beekuuf nan hawwisiisu fakkeenyaaf yoo taaksii kafalan irra baay'ee taaksii dooraalaan fudhatan taaksii illee dooraalaan kafalan si galtee yoo nama gartee aqlii qabu smaartii taate malee achi keessaa galuu hin danda'amu inni hawwan biyya faranjii hawwan. Hayyee amala dhiiraatirraa maal jaalattame dhiira akkam jaalatta amala dhiiraatirraa yaani dhiirarraa amala akkam jaalatta gaaffii ammaan si sirreessa. Amala dhiiraa garaaf qabadhee fi garaa dhaggeeffadha dhiiraan akka jaaladhu. Dhiira rabbisdaatu tokko fara dhiira rabbisdaatu lammaaffaarratti dhiira bayyana dhiira dhalaa dhaggeeffattu dhalaa dhiira obsa qabdu dhiira dalagattu tujjaaraa miti dhiira dalagattu dhiira tattaafattu sareen fedha xiqqaate nama ibaadaa yoo sarratti sanaan hin fudhu xiqqaate gaqqabatti sitaacha wallahi kuma kadon kira badang nam fadon boba jawa Hayyee gaafiin ta'e tasadaffaa yoo mee jechuma lamaan ifibsi matummaan kee atummaan hulleen nama akka jechuma lama hulleen nama akka tu akkamitti ifibsa ibdaaddi naan jaa namni akkasan nan beeku laa asin jaani ati tallafaa san ifibsi tanaa miti ta miidiyaarra jirtu miti tallafaa san nama akkami hulleen yo isi dhugaa isi tamiidiyaarraa moo tamiidiyaan alaa? Tamiidiyaan alaala kanaan miti. Fuullee yoo tamiidiyaan alaa taate nama tarkaanfii takka illee yoon badii dalaguu keeffatee badii jechuun zinaa qofaa miti waan rabbiin jibbu dalaguudhaaf qalbiin diyyana hawwate tarkaanfii akkan tarkaanfatu rabbiin waan harkuna fakkaatti lammaffaratti akka jiban jaaladhu itteetiin jiraadha. Ni sudah ada mana sudah ada lebih warna dari apa nak Jaru nanti kasih nampi apa? Warna kau boleh tahu lah nama tokko yoo taate malee amma namni hanya zaman kana beekadhu namni hundi bayyana ta'e jira. Karamaa mulli fadu fakkeenyaaf asir ballee amarran dalagaa fedhee irratti dalagu seetu bakka namni illee waan ilaalle waan sirba waan koshoro waan jaallatu takka naajabee deemte asir ballee dalagu takka gan torban tokko fata jala hin akka sadaatin jiru jala nak sir ballee difatu fadu sir ballee dalagu fadu hin jaaladu garu sir man dalaga fedhee lubbuuti nan jifatu manen fadu sir ballee nama sir ballee difatu wanni hundi qalbiidha malee ol jechootaa fi waan guutuu kan osoo hin taane qalbiidha guutummaan guututti sigalte. Syariah qalbii jamti jir syariah kaisa qalbii fi hojiidha wal qabatti. Wala kajiban kayak. Waan qalbiin jibbitu dhiisuu qabda garuu immoo fedhii lubbuutti siin jibata sheexaanaa siin jibata malee ani nama sirballee dhaggeeffatu hundi wallahi tarii amata keessaa guyyaa tokko dhaggeeffachuu hin danda'a wallahi akkasii sirban fadhu namni garuu akkasii dandeera ayyee garuu gaafii roon qabdamoo kam jawwaala kee keessa amma muuziqaan hin jiru amma niin beeka jawwaala kee keessa muuziqaa gadi buufattee hin beektu tiktook irratti irra sirbita malee suuraa akka malee ta'uu qabu sirba dhiisan suuraa akka malee ta'uu qabu okay Kayaknya surah seperti tiga kayak osonte suruhan jam laka nagal ya haye Gavin tiyatan wanta Gavin tiyatan dabalata hakikatan nanti seragol ada Kau sih fit apa? Bidera kaya na. Jen akan dia.
أزلا بريس أنا هذا والله لمبيه أيه أنا وما دخل من أنا كان هو فلان رقصة ملايسة ini kalau nak berani ini hari ini mau ngerasa di senyum dekat senyum tidak senyum tak kayak sini ini cuma masyarakat ini negatif di bawah kalau nak rasa nih iya enggak silakan enggak نسيت أقول قفا قبل ملء tadi lu buka tijarat tuh تكون الرجال ده لما يسأل كلمات في الجنة ده سكورتا أكثر ده رجالتي خجالة زر اسكورت على سدين كان laman kan لما يسكورتا ده أنا كنت تبقى صديقان كبدر ربي رمتا يقولوا بأما قروا تكون منكب أنا أوجي نفرج جوا لا مسؤول أنا خايف جتوني مو أيام بكتنا رد قافي ستي دبلو أنا خايف جتوني مو دبس كورتا ده لا والله لا يعرف يكذبون أبا فد أن الرافع أبا فد كاس قبات عمله والله يكذبون يكذبون يو على ثمن عم بيروحوا يا ما شاء الله تبارك الله أتقول لهم غير سر ورد بيته إني على ثمن اللي نقبض اللي نعرف أنا كبا سونغر مسجا فقط تسيبنا كتير كبا برنامج كنا دينو بربك ما تكاول تعالى برنامج دامي بكتك ما بقولك أنا سيبنا كتير نمني ثنا دي والله ربنا عني فلا بربا دي يلبو ربا أنا سيبنا كتير هاي ربي نفيد أنا نسي أنا ربي واقصد وربي ودر رينك بولا فن على ما أنا أدرس يا أختي شيء أسمع ما أقول ما شاء الله وات أقولتهم هدو تكروا أنا سيقولتهم فتاي ديما تدلعك دونا سيقولتهم فتا يا سعد فاتتي والله رب جزاه سيدنا تقول والله مسكين يا والله أقولتهم والله يا بابي أبا أنت قالت أبو لب والله ما نفسي معهم عجيب الزوب زيت بيه تروح الزيتون تقول له بدانينه هي قال ما تنياب سيا هي قال له بس ولا يبغى بدان كابو malak kemana malak Rabbi nefida malayna lafar raya dah kabar Rabbi nefida namanya dalagun nefida warab kada tadi kan nama malaikat sami guys itu sami malaikat ka fidum berbadon tar ka banin bakashin peda aduh ta gana Rabbi kada tadi Rabbi bidum Rabbi itu ba tersiza wa bida yo ni khanu ber amman sikkan kada atum dia kulkulun kada ada rabbi kada igana malaikat futa rabbi guys rabbi igana malaikat kan malaikat anta ta hada qashi fi shaka man tananya manama aka jambe ta rezeki tan Rabbi nama wala makan namna laman nama kana hunda tokko dafet khanna tokko mo ترى صوت عن التخنى صوت سان كيسا أولا إنما سان كيسا تيني زاب بلا يا رب جرجر سدي جتنا أساسا جرجرتي ما يادين أديك أفر كتير ما جدي أنت بيجاتا أنت لك تكافؤ وديمت لما غريب أنت مسكين ما عمل سال عليه مسكين ما رؤيا يا ربي مسكين ما تفعله هاي دقتي مسكين ما بر مسكين أجون نثيمي بر مسكين أجون نثيمي بر والله ربين الحمد لله الحمد لله ربنا أجاني كم ناجي يا مسكيني
خان قرتي مي هركنا ما يجتو نمني وانت قدو ماله خانا كخيا خانا تدخا غا غدا ولهن مسكينة يبر رزق يو فرد دخو مان جاب سوسان كيسا دهمني فترو كنا على الجابر بيجو ملام خلاص رادي سكامل أنا ما يجان كم نهتنا عندك كم بلسني ربي نيات ولا شيء عملين يا خادم بنيجان تلو جرا منيس نيجر تهونا ولا أنا لا فما لك أنا كل ذا دم لنا ما خيشان كم نفعل خيشة ومان قبو ندفع مو ندفع حال ما عمل خنا بر خيشني زربين غير العافية خنا في نما غاري تو خنا غاري تو مر غراس تنجبات سيقلته السلام عليكم. ada Wanu unti nune do. man ko le to pen kam do duwan man ko kuma gala man kam do Ande ngeddan da xolle da nyamanan ka bo madura ganan jarada male. Inshallah. ma kam budde na ko ta Ya. Yalo. Ay. Mahmud din si cetti dage ka. Fayyan ka ba? Fayya guton ka ba? Bar manene do fa bar tamanatan lafto malla la. وبلا زي انا مو يعني كمان انا بقول كوسه ورته فيا رب الحمد لله انا مجدي مجرا Sana فوق sana ma fi. قلت ايه فيا كم فهم دون دور بان دي فما وجه Malak. خمان كم نقالك اورو اورو دي قبدا Biyyar rafa. Oru bar namni kam nan jiru oru biyya tanya oru namni ni kaba namni oru ni jirti. اورو كنت ما تكو Oru wan nugo nama kam. اي اورو تسمعينا من تدلا كلام مغينا كون ويفي سنجي قرون تباسا Biyya tanya nuti dube ka harroota jira harree tanaani ooroota irraa waan oomishnu san bakka karaa makiinaa geessan. كلام مغينا كلا هكذا كلامي بقى تكلم ترمي Karaa makiinaa san ati سامي قراتي من laa sa'aa meelakki ati daqiiqaa 30 takka irrumaa deemta. Rakkoo kan kastaanaan gabaree ammayyaa wataana ayisuusi takka nuufin bita re'ee teenyaa fi markajaa keenyaa fi qinxaa tokko la dhaggeeffadhu akka nu godhu siimaatti absee kiyya lubbu akka diddukatti diddu dhagee lubbu wal jaalallee danabnu naa beddi. Maal chaasa tokko nuufin bita chaasa ni bitaa makiinaa duduuma manaa xiqqoo tana makiinaa tan nuufin bita musta'amala illee taatu dhaggeeffadhu obboleessa keenya namni yeroo wanni dadaqaba. Duubatti re'ee ilmoolee re'ee duuba keenyatti dhaggeeffadhu obboleessa kiyya gizeen ol deemu qoraanii fi ilmoolee gubbarra fe'ee qiinxaa gizeen qibaabatti qiceeffate qiinxaa habba tokko subaata keenyatti nu buuse hojjaa keenya nu areeree gaabbinaa nu kaa'ee makiinuu laala beeb godhaatu makiinaa keenyatti si oofa takkaanaa oofa zamanni zamanaa bilchaate ooruu teenya moggotti makiinaa teenya dhaabbannee dhagee hulaa teenya makiinaa irraa bannee re'een ooruu moggaa dhoddi qiinxaa keenya gabbuufannee ooruu nam lamaan daleedha akkamitti. Akkana dhalaan bar dhalaan teenya matanaatu ooroota dalayne malee amma dhalaan Hindii fi Paakistaanii maarreen tun ooroota barri isaaniitti dalagaa akkasuma hojii daleenaan nu dabarteera. Wallahi akkasuma dalee nama argaba chaasa tokko uffanni barbaachisanaa feeti ganama gisee ol deemu akka duritti anis akka warra durii matarra qoraan hin fuudhu makiinaa biyyatti qoraan darbadheeti man gisee gallee naafatillee fataa wal goone bashannanaa qoflaa taphachaa gisee ooluu dandee daleetu qoraan gaggamaa gamana walitti dhooyne fataa jenna obboleessa jiruu lallaaftu jiraan namal gootu. Aina kulish. Diba karaa oduu san hin geessinu makiinaa daqiiqaa 30 waan namni deemu akkami geessina. Rakkoon qabu akka sadis gabbuuna rakkoon qabu re'ee teenya afaan oromoo barsiifna re'ee maayyii bikka teenya sanii miti akkana deemaa gisee inni akkasumatti adeemtu akka re'ee warra biyya arabaa tan agartee afaan oromoo sirriitti barsiisna.
تندر مديماني تمام مجال يا تسل ها Makas, anu jawab ya, baik coba jelas. يلا iya gak duga laki ya mau kak gabarum masan kisni nih tegar teh Nim kalau bukan wallahi, anak bayi anggap tu. nih be terduga خلاص أما كوك أنت جيجي دي نمول نقدو دي قرآن واتي كوك جيجيتين دفاي Ya سيبين Quran كرا akan مال boleh saya. Guru gare kan serta Quran. لكي غير خير سنجر لك كلمة نمان كراني Gare saya ni kamu ni anu bergak kemana kemana do gare kan jerabi aku wallah. دايته وان سن داي غوته Ya. Wallah gue dan barang malah jauh Quran kan aku benci lah. Wen lempar anu cakap kapan biak wallah. والله داك خلاص هي دايته جباد دوي Mereka wallah anu guru bikai saya tak kerana sambut usia itu kayak benda fatah cuma wallah. Quran kare. Yo Quran bertafsir kare. Waya kan bu. Wallah billah. خلاص ايجا بكسان دايته غرا قام بريده Yana bar usta haji anu usta jani namna drol kayak tenten syekh adu fedro al kha syekh adu al fol kha jani ku girji anu dai sana beti aka jinnit